dur fakkeenyaaf naannoon tokko ummatoonni naannoo tokko keessa zoonii isaa ta'uu naannoo ummachuu barbaadan taate referendamiidhaan marii uummataa godhame referendamiidha. Bu'aa referendamii sanii referendamii dura mana federeeshiniitiif dhiyaatee achi booda referendamiin godhamee achi booda paarlamaadhaan mirkanaa'aa ture. Amma sun hafee kallattiidhaan yaadichi paarlamaadhaan dhiyaate lower house'iif dhiyaate lower house'iin irratti mari'ate booda pirezidantiin mallatteessa. Pirezidenshalizimii illee dhufnaa garamitti akka deemaa jiran. Very simple. Hirmaannaa ummatootaatiin alatti marii fi marabbaa ummatootaatiin alatti paarlaamaa qofaaf dhiyaate. Paarlaamaan majooritiidhaan yoo mirkaneesse godinni tokko naannoo tokko irraa fottoqee kan biraatti makamuu danda'a. Godinni tokko ofii naannoo ta'uu danda'a. Jijjiiruu danda'a jechuudha. Jechuun maali? Naannoleen amma jiran kana diiguudhaaf sirni aangoo irra jiru even gara referendamiititti dur hin beeytanii naannoleen uumamuudhaaf jijjiiramuudhaaf referendamii godhamuu qaba. Waliigalteen naannolee biraallee jiraachuu danda'u qaba. Amma sanaan biseen simply paarlaamaan ni mirkaneessa, pirezidantiin ni mallatteessa, boom naannoo biraa taataa jechuudha. Kun irratti hojjetaa turan akkuma beektan jidduu torban kan waan biraa qaba'e kan actually odoon irratti haasaa jiru yaadaa jiru kan haaraatti ba'ee jira jechuun waan haaraan dhufe osoo kan dura ilaalaa jiru dokumentii tokko booda isiniif maxxansa dokumentii naannoo Oromiyaa reorganize gochuudhaaf haaraatti caaseessuudhaaf itti yaadamee ittiin hojjetamaa jiru jira. Dokumentiin kun Oromiyaa gola jahatti qooda godinoota waan jedhan diigee gola jahatti qooda gola Baha Oromiyaa, gola kibba Baha Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa maal jedhanii godinoota akkasitti qooduudhaaf godina bakka buusa hambisanii aanaa fi golaa fi naannoo kaja'u dhiyeessanii jiran jechuudha. Wanni kun akeekni isaa gara fuulduraa wanni amma gola jedhamu kun naannoo akka ta'uuf yaadameeti jechuudha. Naannoof danda'e akka ta'uuf yaadameet qophaa'eeti kan deemamaa jiru jechuudha. Akkuma dokumentii kana argadheen barreeffamaan warra aangoo irra jiruuf waan kana itti yaadadha. Wantoota gaggaarii keessa jira dokumentii san keessa. Garuu akkaataan itti deemtan kuni rakkoolee jiran kan hammeessu ta'uu danda'a. Kan jedhu dhiyeesseen ture gara fuulduraa bal'inaa irratti mari'annaa jechuudha. Waan haaraa miti wanni har'a sadarkaa federaalaatti fidan waan naannootti sadarkaa naannootti already haala mijeessaa jiran jechuudha. Dhimmi ijoon biraa irratti akka yaadatti bilchinnaan dhiyeesse dhimma magaalota lamaati. Dhimma magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa. Magaaloon lamaan kun naannoo mataa ofii danda'an ta'anii miseensa federeeshinii akka ta'an. Akkuma beektan yeroo ammaatti Finfinneen guutuutti naannoo miti akka teessoo federaalaattis akka magaalaa muummee Oromiyaattis keewwanni 49 kun kan yeroo dheeraa irraa haasofnu akkuma jira jechuudha. Amma garuu of dandeessee akkuma Oromiyaatitti akkuma naannoo Harariititti jechuudha. Naannoo akka taatu Dirree Dhawaanis akkasumatti naannoo of danda'e taate miseensa federeeshinichaa akka taatu yaada dhiyeessee jira jechuudha bilchinnaan. Dhimmi biraa fi dhimma hedduu murteessaa dhimma lafaati. Dhimma lafaarratti bara 1974 irraa kaasee qabsoo guddaa ummatoonni cunqurfamoon godhaniin lafti kan ummataa fi kan mootummaa ta'e jedhudha. Waanuma kanatu bara 91 heeraa mootummaa amma jiruunis raggaa'ee hagammaa ittiin deemamaa jira. Sun sababa mataa isaa qaba wanni sun jedhameef. Amma sun hafee lafti privatize akka ta'u yookiin immoo lafti kan dhuunfaa akka ta'u yaadni dhiyaatee jira jechuudha. Yaadni kan dhuunfaa akka ta'u dhiyaatee jira. Lafti bitamuuf gurguramuu akka danda'u kun hoo qonnaan bulaadha maal jechuudha. Gaafileen tokko tokko nuti kaasee jira. Seerri kun seerri lafti kan uummataatiif kan mootummaati jedhu kun dhiyoo kana haasaa turre hoggaa qabsaan gameessi Oromoo Zagayyaas fa'u gaafa gara fuula rabbii deeman guma achi isaanii irraa dubbachaa turre. Is it coincident jaarsi jala gahee jaarsi kun abbaa heera kanaati waan kanarratti ejjennoo isaa waan jijjiire natti fakkaatu gaafa gara fuula rabbii deemutti. Is it coincident? Miseensa marii biyyoolessaatis. What happened? What's happening? Maaltu ta'aa jira? Kan jedhus hamii fi yoonni adda addaa deddeemaa ture gurra hin kennine fi har'a garuu wanna kana akka shakku na godhee jira jechuudha. Kan biraa akka wanni sadaffaa akka proposaalaa dhiyaate waa'ee sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaa yeroo ammaa sirna paarlamentariitti kan Itoophiyaan hordofaa jirtu. Namoonni miseensa paarlaamaa filatu, miseensa paarlaamaa piraayim ministeer takka xeqilaa ministeera filataa, muummicha ministeeraa filataa jechuudha. Kuni gara semi pirezidenshaalist akka jijjiiramu jechuun fuul pirezidenshal kan jennu kan uummanni
mataan quba kennee sirna pirezidaantii ittiin filu akka biyya Ameerikaatti ta'u jechuudha. Kanaafi ka paarlamentii jidduu immoo semi pirezidanshaalizim kan jedhamu jechuunis ka miseensonni miseensa paarlaamaa filatee miseensonni paarlaamaa immoo pirezidaantii ittiin filan semi pirezidanshaalizim kan jennuun sirna akkasiiti kan propose godhan tokko kanaa jechuudha kan dhufaa jiru. So wantoota afran kanarratti kan deemame federalizimii jijjiiruu, hiree magaalota lamaanii jijjiiruu, dhimma lafaatii fi dhimma pirezidanshaalizimii irratti kan mari'atame. Mariin walgahii dhugaa yemmuu ajandaan itti himamne walgahii koree giddu galeessaa waan bara dhufuu mari'achuudhaaf kan yaamamanii erga achi ga'an booda dhimmi kun kan itti dhiyaate wal falmisiisaa ta'eeti deemaa kan jiru kaleessa eegalee har'a mari'atanii jiru borullee itti fufaa kan jirudha. Gareen adda bayaaniit kan qooda mari'achaa turanii dhimma pirezidanshaalizimii irratti almost walii galamee jira. Dhimma magaalota lamaan irratti falmiin jira yaanni akkuma jirtu jira. Dhimma federalizimii irratti fi dhimma magaalota irratti falmaa cimaatu deemaa jira. Dhimma lafaa irrattis falmaan godhamaa jira jechuudha. Garamatti itti baati ka jedhu namuu waanuma tilmaamuu dandeessan fakkaata. Maaliif wanni kun yeroo ammaatti ta'e maaliif kun godhame tokko hawwiyaa biyya yeroo dheeraati. Kana beeksisee beeku yeroo dheeraarraa sirna federalizimii kana jijjiiruu sirna lafaa jijjiiruu warri gaaddisa hoggansa Oromoo keessa waliin turre waan kana yaada tokko dhiyeessee ture. Fakkeenya waa'ee lafaa irratti akka mari'annus yaada dhiyeessaa ture. So waan haarayaa miti waanuma lafa jala bilchaataa dhufteedha. Garuu ammatti wanni kun ajandaa ta'ee haalli amma Itoophiyaa keessa jiru jijjiirama gurguddaa akkana fiduudhaaf kennataa miti. Garuu maaliif amma godhame kan jedhu akeeka adda addaatu jira. Tokko walitti bu'iinsi dalgaa horizontal conflict ummatoota jidduutti akka hammaatuuf. Ummatoonni yeroo ammaatti haala qabiinsa jireenyaatiin haala rakkoolee adda addaatirraa kan ka'e fuula isaanii gara mootummaatti deebisanii waan jiraniif ummatoonni ajandaa kana qabatanii akka walitti bu'aniif yaadameeti kan godhamaa jiru. Keessattuu immoo naannoo Amaaraatti irratti lolli jiru hedduu mootummaan hedduu laaffataa deemaa jira. Kanaaf yoo dhimmoota siyaasa Amaaraa hawwachuu danda'an sirni federalizimii diiguu Finfinnee maal kan yoo hin taate qalbii uummata naannoo Amaaraa akka gara faannoo deeme kana ofitti deeffannaa yaada jedhuun kan deemamaa jiru jechuudha. Akkasumas Amaaraa fi Oromoo jidduutti walitti bu'iinsa hammeessuudhaaf tenshinii fi konflikt hammeessuudhaaf wanni tibba kan Wallagga ta'aa jiru. Fakkeenyaaf giddaa ayyaanaa Amuuruu kana gara almost walqaayita Amaaraa fi Oromoo jidduutti jijjiiruudhaaf itti hojjetamaa jira. Somaalee fi Oromoo har'a naannoo mi'eessootitti walitti bu'iinsa ture, torban darbees akkasitti ture, konfliktii kana cimsuu barbaadu. Dhimma dirree dhawaa kan fidaniif Somaalee fi Oromoo walitti naquudhaaf dhimma Finfinnee dhimma kaan Amaaraatiin walitti naquudhaaf kan fidan jechuudha. Even walgahii san keessatti illee wanni qoqqoodamni kun ifatti manifest godhee mul'atee jira jechuudha. Kabiraa Oromoo laaffisuu irratti kan hojjetame waggaa 8 dabre kana amma daran laaffisuu structurally laaffisuu barbaadan. Hanga irraa waggoota 8 dabre ajjeesuudhaan maal godhuudhaan walitti buusuudhaan gandaaf qabaleedhaan walirra ijaaruudhaan kan deemamaa ture. Amma garuu structurally laaffisuu yaada jiru qabatanii kan deemaa jiranii. Pay attention to fakkeenya fi waggoota 8 dabre kana uummata Wallaggaa irratti deliberately wanni godhamaa ture maali kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Akka isaan Oromoo maqaa mootummaan Oromootu akkasuma jeese yani Oromoo irraa akka isaan qollifatan wanni godhamaa ture. Dhiyeenya kana Arsii keessatti amantiidhaan wal qabatee wanni godhamaa jiru. Gaafa ajama ajjeefamee nu hidhamne uummata Tuulamaa Baalee fi Arsii Harargee keessa jiru irratti wanni godhamaa jiru. Baay'ee hoggaa laaltu kaarraa kanaaf haalli mijataa akka jiru agarsiisa jechuudha. Dhaamsi ani jara waan kana godhaa jiruuf dhaamuu barbaadu ibiddaan taphachaa jirtanii. Haalli kun walitti bu'iinsa biyya sanii daran kan hammeessudha. Dhimma Tigraay wajjin kan himaa jiran Tigraay sirna federalizimii Tigraay irraa buqqaasu hoggaa fudhatan imaajin gochuun baay'ee ulfaataadha haala qabatamaa jiru. Dhimma Tigraay wajjin jirus kan hammeessudha. Oromiyaa keessatti haala jiru kan hammeessudha. Inni dogongoran malee yeroo ammatti humnoonni siyaasaa Amaaraatis naannoon Amaaraa akka diigamuun barbaadan. Kanaaf walitti bu'iinsa dalgaatis walitti bu'iinsa garaan jiru humna mootummaas kan laaffisuudha. Yeroo ammatti humni nageenya mootummaa akka malee laafee jira. Inni agartanii Oromiyaa keessatti Amaara keessatti ijoolleen isaan waraanti guuraa jiran tun 100 guyyaa irraa booji'amti, guyyaa irraa 100 dhumaa jirti jechuudha.
waxxaramee jira. Likki malee dhifamee jira sirni waraana biyya sanii. Kanaaf humna nageenyaa biyyattii irratti illee ba'aa biraa dabaluudha. Kanaaf hamma danda'ametti wanti kun dhaabbachuudha qaba. Dhaabbachuudha qaba. Jijjiiramni sadarkaa kanatti godhamu jijjiiramni akkana mariif marabbaa konsensus sadarkaa biyyoolessaatti barbaachisuudha. Yeroo ammaatitti mariin biyyoolessaa jedhamus marii kijibaa kan uummattoota biyya sanii hirmaachisaa hin jirredha. Kuni deemee bilxiginnaayyuu adda dhoosa. Ufduba deemaa yaadadhaa waan waywachaa ture waggaa 7-8 dura. Ihaadegin diiginaadha. Ihaadeg yoo diigdan takkittiin TPLF fi mootummaa yookiin Tigraay fi mootummaa federaalaa qabdu adda citti waraanatti seenna jechaa turre. Dhaga'uu diidaniit Ihaadeg diigan waraansaa gammaa keessaan baane keessa seenna jechuudha. Har'a immoo tarkaanfii kana fudhachuu kan deeman taate guyyaa tokko qabu yoo kan itti deeman taate balaa guddaatu biyya sanitti dhiyaachuudhaaf deemuuf ta'a. Kana dhaamsa dabarsuun barbaade isaanuma keessaa isaanumatu dhaamsi kun dhufuu akka qabu namoonni achi keessaa yaaddoo qaban warri qalbii qaban ofii dubbachuu waan hin danda'amneef akka wanni kun dhiyaatu na gaafatanii anis waan itti amaneef dhiyeessaa jira. Guyyoota itti aanan kana keessatti tarkaanfii isaan fudhatanis yoo isaan badirraa sirraa'een kan laallu ta'a. Yoo isaan isa deeman taate tarkaanfii akkamitiin dura bu'ama kan jiru irratti marii kan goonu ta'a. Wantoonni kun keessattuu wantoonni sadeen sun waan waggoota 50 dabre biyya san keessatti hojjetamaa waan pozitiif ta'e kan uf duubatti deebisu rakkoo balaa haaraa kan uumu sirna biyyaa state Itoophiyaadha. Already laaffattee bututaa jirtu kana kan addaan harcaasu Oromoo fi Oromiyaallee rakkoo hamaadhaaf kan saaxilu waan ta'eef laallachaa sirbaa jechuun hin barbaada. Akka nama opposition tokkotti miti akka nama siyaasa kanatti qoqqoratuutitti akka nama waan takka xiqqoo of duratti achi ilaaluu danda'uutitti wanni ani isaanitti immoo barbaadu this is absolutely dangerous. It's a dangerous timing. It's a dangerous move. Political capital yeroo hin qabnetti security establishment yeroo laaffate kanatti balaa kanaatti deemuun baay'ee rakkisaadha. Guyyoota itti aanan kana keessatti dhimmoota kanaa fi akkasumas kan amma gola Oromiyaa jedhanii isaan propose jedhan irratti tokko tokkoon bulbuleessinee kan dubbannu ta'a. Har'aaf tanumaan gurraan isin ga'uudhaaf dhufe hedduu galatooma. Kaan immoo bal'inaan kan irratti mari'annu ta'a ulfaadha.